jennaa kee siifa jabeessu. Yeroo Waaqayyo jennaa kee jabeessu rakkinni sitti bu'ees hin danda'u. Yaaddoon sitti bu'ees hin danda'u. Hiyyumni sitti bu'ees hin danda'u. Sagalee Waaqayyo kedhu Maarkos boqonnaa 5:35 irraa ergamoota gooftaan fudhatee ka'eedha macaafni qulqulluun. Kottaa gama sana ceenaa jedheen. Eessatti? Gama ilaalchisi. Waaqayyo gama sinaa ilaalchisu. Rakkinarra dabarse, hiyyumarra dabarse, beelarra dabarse, galaanarra dabarse, eessa isaan ilaalchise? Gama sana. Ameen jedhaa. Gama ceenaa. Lallaba jira, tajaajila jira, qabeenya jira, hojii jira, waldaa jira. Maal goon? Hin ceena jedheen. Maqaan isaa ulfaatu. Ce'a maqaa Yesuusiin. Haala jirtan kee, jireenya qabdan kee, sodaa qabdan kee Waaqayyo sinaa ceesisu. Hin ceena jedhan iddoo isaan naanna'an sana. Hin gammadan bartoon. Maaliif? Ce'anii hin beekan. Yesuus duukaa yaa'u malee ce'anii hin beekan. Ceeteen beektu taanaan si'aa ceesisu. Waaqayyo beekana booddee jireenya haaraa si'aa jalqabsiisu. Tajaajila haaraa si'aa jalqabsiisu. Qoramaa jirtallee yoo ta'e qorumsa haaraa si'aa jalqabsiisu. Lolamaa jirta yoo ta'e illee lola haaraa si'aa jalqabsiisu. Amma kana booddee lolamtu yoo hin ta'e raatii sobduu hin ta'a. Hin lolamta. Ameen jedhame. Lola haaraan galata haaraa fida. Jibbamuu haaraan galata haaraa fida. Lolamuu haaraan mo'icha haaraa fida. Ameen jedhama gaa. Yeroo lolli itti fufu galatatti itti fufu. Yeroo lolamuun itti fufu ulfinatti itti fufu. Lolli dhaabannaan galanni sin dhaabata, jireenyi sin dhaabata. Waaqayyo lola haaraatti si dabarsu. Haaleluyyaa. Waraanee lola tokko yeroo mo'atu galee ciisa miti kaabbii keessa. Maal godha? Ammas lolaaf of qopheessa. Lola hafuuraan jedhaa jiran. Haaleluyyaa. Yeroo tokko fittu tokkotti si dabarsa Waaqayyo. Yeroo tokko fittu tokkotti si dabarsa Waaqayyo. Utuma jettuu badhaasaaf of qopheessita gaa. Haaleluyyaa. Waaqayyo waan haaraadhaaf si haa qopheessu. Yesuus Kiristoos amalli isaa waan haaraatti nama fudhatee deema. Kottaa hin ceenaa jedheen. Sanaan booddee maal godhan? Shaxinaan bidiruutti nammanii iddoo xinnoo tokko Yesuusiif dhiisanii ofii isaaniitii gabbiinaatti nammanii tokkoffaa lammaffaa qabatanii Yesuusin dudduuba gommaarra kaa'anii sukkan. Eenyutu iddoo dhabeemu? Eenyuttan? Kan iddoo qabate jaran eenyumma kan iddoo qabate? Bartootan jettanii kan fuuldura qabate kan iddoo qabate kan iddoo dhabe iddoo dhawwatan eenyu wajjin ce'uuf jarri kun amma daraawaa qaba. Ofii yoo dura nammanii kan karaa baasu hoo'isa, kan lola mo'atu hoo'isa, kan dangalaa cabsu hoo'isa, kan galaana gabgodhu hoo'isa. Eenyu wajjin deemu? Eenyu wajjin deemuuf dura fiiddoon masin? Of dura buusuu danda'a Yesuusin. Ameen jedhaa mala. Of dura baasuu danda'a. Yesuusin dabarsuu danda'a. Yesuusin of dura deemsisuu danda'a. Yeroo inni si dura deemu, yeroo inni si dura ba'u gaarri gadi jedha. Danqaraan hin caccaba, galaanni hin hirama, dukkanni hin ifa, abiddi hin naama, bubbeen gabjedha, markabni hin dhaabata, ati immoo hin jeeta. Yeroo kam? Yeroo Waaqayyo si dura deemu. Yeroo kam? Yeroo Yesuus si dura deemu. Yoo ati dura darbite garuu hin joonjooftu, garatti gortan nafu. Kanaaf bartoonni itti nammanii ofii isaaniitiin dura nammanii Yesuus iddoo argate tiraasii wayii jira dobeennaan achi boqote sila hojiin kan isaa boqonnaadha. Ameen jedhame. Mana keetti si haa galu, gola keetti siif haa galu, bultoo keetti siif haa galu. Sababiin isaa amalli Yesuus boqonnaadha. Inni rafee hin boqotee markabni raafamuu jalqabee hidhuun gulaalamanii asiin na'ee achiin na'ee waan qabatan dhabanii isa duwwaa miti akka jira macaafni qulqulluun bidiruu isaaniitti bu'ee jira. Maal? Bubbeen, maal? Bishaan, maal? Galaan itti bubbu'e. Wanti ammas itti bu'u kun yeroo Waaqayyo ol si ka'u gabsirraa'e. Haleluuyaa. Itti guutuu immoo jalqabeedha. Sanaan booddee amma dhaqaniitu Yesuus jedhani maali gooftaa sinni buunu buun keenyaadha. Maal godheen? Isaan yoo kan iddoo qabate, isaan yoo kan dura fiige, isaan yoo kan iddoo dhowwate, isaan yoo kan dura darbe balleessaa qabaa. Amma gaan kaafatan maaloo ka'ii gaalan shaxxalee ol ka'eetu Yesuus waa lama dubbata. Tokko gab jedhe, lama cal jedhe. Wanti gab jedhu wanti cal jedhu garaagara.
Gabban jedhu waa bira, cal jedhu waa bira. Inni tokko waan ijaan argan isa raasaa dhufu, isa fiigaa dhufu. Yeroo maarkamni raafamu hin argu ijaan. Yeroo bishaan ol faca'u hin argu ijaan. Sammuu isaaniitti immoo maal jedha? Dhumtaniittu jedha jira. Baddaniittu jedha jira. Alana dhumni keessanii jedha. Alana badiifni keessanii. Kaardii du'aa alanuma kutattu jedha. Inni immoo cal jechuu qabaameen jedhame. Gabis godhee, calis godhee fudhatee ce'e Yesuus. Barana waan sitti uurseef waan si rakkise sirraa gab godhee sirraa cal jedhee si ceesise. Kun jireenya Yesuusin qabatanii fuulduratti deemanidha. Gooftaan nu haa gargaaru. Inni kan biraan faarfannaa haaraa afaan koo keessa naa kaa'e. Amma gaa Daawit Waaqayyo zoonii isaa geddare, godina isaa geddare, bakka isaa geddare, ilaalcha isaa geddare. Wanti afaan isaa keessa jiru rakkina miti. Namni tokko tokko utuma galateeffatuu boo'a, utuma faarfatuu boo'a. Amma Daawitiin Waaqayyo afaan isaa keessa du'a gateera, boo'icha harkaa gateera, yaaddoo harkaa gateera, du'a harkaa gateera. Maal afaan isaatti naqe? Faarfannaa haaraa, faarfannaa galataa. Haleluuyaa. Leenca qaraaniyoo hangafa nagaa yaa Yesuus mootii. Faarfannaa galataa, faarfannaa moo'ichaa afaan koo irra naaf kaa'e jedha. Isan ittiin isa jajan, isan ittiin isa galateeffan, isan ittiin isa ol qabu, isan ittiin ulfina isaa himu. Faarfannaa galataa afaan koo keessa naa kaa'e. Waaqayyo rakkina afaan kee asin hagatu. Yaaddoo afaan keessa asin hagatu. Faarfannaa galataa afaan keessanitti haadatu. Faarfannaa moo'ichaa inni dhumaa inni saddeettaffaa maal jedhaa? Narraa mul'ate. Ameen. Maal godhe Waaqayyo? Narraa mul'ate. Waaqayyo sinirraa mul'atu. Mana kee irraa mul'atu. Jireenya kee irraa mul'atu. Baay'een narratti arganii jedhe. Lakkoofsa sadiirraa Waaqayyummaa isaa amanatu. Elaa isa Waaqayyo isa Daawitiin gargaara. Elaa isa Daawitiin boolla kee abaas. Elaa nama Waaqayyo gargaara. Elaa nama boolla kee abayi. Naan jedhanii baay'een Waaqayyoon narratti argani. Waaqayyo nurraa mul'achuu barbaada. Waa tokko isinitti himu. Amalli Waaqayyoo inni guddaan isinirraa beekamuu barbaada. Fooliin Waaqayyoo isinirraa dhaga'uu barbaada. Jarri simboo nu simboonya taanaan. Jarri lolamu nu sirra akkanna taanaan. Amma garaagarummaan isaa lolamuu miti akkaataatti moonudha malee. Gooftaan nu haa gargaaru. Fattee tokkotu jiraadhani. Fatteetu dorgommii jalqabeedhani. Fattoonni kun hin fiiguu, namni fiigichi kun immoo tabbarratti. Tabbarra immoo waancaan dhaabatee jira badhaaf. Kanaaf namni fiigee tabba kana ba'e waaqicha fudhata. Inni waancaa kennu immoo tabbicha irra dhaabateera. Kanaaf fatteen fiigicha gaafa jalqabdu harka rukutaniif. Gaafa ishee fiiguu jalqabdu chap gaafa dhan. Haayizoo warra harka reebannan ilaalattee gaafa galagaltu duddaan beffeqetta. Hin kufte. Maal ilaaluudhaaf? Yeroo baay'ee namni harka sii tumee jennaani si kuffisuu isaati. Harka sii tumamuun dhaggeeffatin. Waaqa dhaggeeffadhu. Ameen. Achi booddee harki rukutameef hin ilaalteen kuftee isheen tokko sin kaata. Sana booddee warri kaan isheen tokko kufteetti ishee lammaffaa harka tuman hin foorichan hin ililchan. Gaafa galagaltee ilaaltu isheen isin kufan. Amma gaa waldaa warra kufanii baay'ataa jira. Lama ta'an sadaffaan kaata hin kufte isheenis ililleen harka reebaan fooriin itti kufee kufuunis itti kufe. Warri kufanii baay'atan waldaa tokko ta'an. Sanaan booddee tokko jalqabde gaa isheenumaa. Gaafa jalqabdu hin jalqaban foorichoo hin jalqaban iyyi. Hinuma diddeenuma sokkite. Hinuma kutte. Ta'e mudhii gaaraa geesse. Warra kaan caalaa isa isaan foorichan hin dhageessu, isa isaan iyyan hin dhageessu, isa isaan ililchan hin dhageessu, isa isaan harka reeban hin dhageessu. Hinuma fiitti. Sanaan booddee gaafa isheen ol dhiyaattu inni waancaa qopheesse abbaan badhaasaa harka qabeetu butee ol baase. Haleluuyaa. Atumtitti jabaadhu malee butee ol si baasan. Iyyuma kee cimsi malee, faarfannaama kee cimsi malee, hannamaan dhaggeeffatin malee
warri lafa kanarraa daakamanii caccabanii badan warra nama dhaggeeffatan nama dhaggeeffatinaa jechuu koo miti. Nama dhaggeeffachuun baay'ee murteessaa. Akkitti nama dhaggeeffatan garuu murteessaa. Namicha tokko jira biyya kee yeroo isin sanyii facaaftan akaa'ii facaasi isiniin jedha. Akaa'ii sirriitti yoos margaa. Oromoon immoo kana kaaniif kana baaran hin margu. Inni immoo maal godhiidha? Akaa'ee isaa akaawwaan Israa'el. Gorsa sirrii naman gorsu. Karaa mana isaan ba'u namni gaafa sanyii baatu. Maaliif gorsa isaa sirrii miti? Sanyii baattu taanaan karaa mana abbaa baluun bayinaa jedhu waliin. Maali isiniin jedhu balbalatti baheetu akaa'ii gurbaa kooftee ta'e. Lakkin akkoofne gaali kaayee si baalaarra waa gogu akka inni hin biqilleefi har'a nana baara diina kee hin biqiltu kan siin jedhu har'aa kaasee haa gogu. Dinagdeen kee akka hin biqille kan godhu. Mul'anni kee akka hin guddanne kan godhu. Har'aa kaasee maqaa Yesuusiin gogseera. Asii gadi kan si tumu sirraa gogseera. Waaqayyo waan caaluuf si fuudhee ka'e. Mul'ata caala, tajaajila caala, eebba caala. Ameen. Kanaaf nama dhaggeeffachuun kallattii lama qaba. Positive thinking and negative thinking. Namoonni gaafa nama gorsan waan lama qabu. Isa kana warra kaawunsilii barsiisantu haasa'a. Kanaaf nama dhaggeeffachuun bareedaa utuma ta'ee jiru harka reebaaf tumaaf ililchaaf fooricoo namaa badaan dhaggeeffatin. Hamma ol si qabe gassi buusa nam. Ati immoo hammuma gajjettee ol jedhaa deemu. Hammuma gajjettee Waaqayyo sirraa mul'atu. Hammuma Waaqayyoon dhaggeeffatte guddatu. Ameen jedhaa kaa. Isa dhaggeeffachuu, isa dhaga'uu, isa wajjin walii galuu. Sanaan booddee butee ol baasee waancaa bukkee dhaabe fuudhee. Eebba kee bukkee si haa dhaabu. Hin ilaalti yaaddee. O bukkeetti maal? Biyyi kufee biraa galee. Biyyi caccabee biraa galee. Asii ol ilaalu warri kufan. Sokki. Sanaan booddee mee jedhaniin mee amma kan abaluu si biraa kuf sun si biraa kuf sun si biraa gal sun si biraa gal hamma kan akkati kuttee dhufte kan godhu maayin ameen jedhame rakkina kana kuttee waca kana kuttee taaloo baasiyaa Yesuus gooftaan xaaxessi bayi caccabsi bayi kutii bayi rakkina bira darbi yaaddoo bira darbi olola bira darbi waraana bira darbi jibba bira darbi dhiibbaa bira darbi butee badhaasa kee bukkee si dhaaba. Haleluuyaa. Darbi bira sanamni haasa'u bira darbi Yesuus gooftaan bira darbitee dhufte inni badhaasa qopheesse butee ol baase badhaasa ishee bukkee ishee dhaabe intarviiyuu godhani gaa mee maaltu sitti dhaga'ama waca dhagaan turreet iyya dhagaan turreet fooricoo dhagaan turreet harki si reebamaan turreet jennaan callumattee ija keessa laalte siinan jedha maayikitti qaban callumattee ija kee laalte leenjisaan fiigee dhufeetu hin dhageessu jedhe gurra isheetu hin dhaga'u jedhe. Haleluuyaa. Gurri kee oduu dhagaa taanaan kuftee haftaa hin dhaga'u taanaan kuttee darbite. Moo barbaadda? Caaluu barbaadda? Olola diina kee dhaga'i. Shaalaa baadaalaa buusiya. Dursuu barbaadda? Caaltee argamuu barbaadda? Oduu diina kee dhaggeeffatin. Haleluuyaa. Bira darbu. Olola bira darbu. Jecha diina bira darbu. Sanaan booddee lakkaa gurratu dhaga'u ishee. Sabiyyi wacu, samandarri wacu, sanaannoo wacu, sanamni wal harkaa fuudhu. Maaliin taata? Hin dhageessu. Yeroo tokko naannoo keenyatti tallaaquu ruucha yookiin gireet raaniin qophaa'e. Gireet raaniin kuni iddoo jalqabuu qaba, iddootti xumuramuu qaba. Ani immoo waldaa dhaqaan jira. Hin jalqabe fiigichi mana keenya balbalatti jalqabe. Gaafa gadi ba'u fiigichi jalqabe. Bira darbeen garaajii tokko dhaabadheen eege. Fiiganiitu asii amma Kebroon hin geenye. Isa tokko qabeen darbii gochuudhaaf gaazexeessaan. Meemmee maaltu sitti dhaga'ama? Waa'ee fiigicha kanaa maal yaadda? Meemmee akkamidha? Immoo nammoo ittee yaadda? Akkamidha? Namni fiigicha kutee oduu odeessoo akkamittiin moo'aa jiran? Biyyoo fiigaa jira. Akkamittiin utuu biyyi fiiguu dhaabattee oduu odeessita gurbaata? Utuu biyyi baarfatu utuu biyyi lallabuu yeroo innumaa irra si harka akkamitti yeroo oduun qabdu
harka keessan ol kaasaa Waaqayyo. Ani jedha diina kootiif jedha yeroon qabu jedha oduu diinaaf jedha yeroon qabu jedha yeroon koo jedha yeroo Waaqayyooti jedha. Zaasun haleluuyaa. Madaabate haasaan akkamina namootee adda inna biyyi kutee baheessatti mo'annoo oduu tafe innoo wareettafe eeyya fiigichi kun gaariidha baay'ee namatti tola bakka nammoo addaa'e erga biyyi katee kaje qobaasaa gusuutti ka'eega kun eessaa mo'a maalitti tafeen oduu edhaaka oduu tafe oduu deessitu taanaan mo'uu hin dandeessan callistanitti guftu taanaan isin kan dursu har'aa kaasee oduun diina keessirraa dhaabata. Haleluuyaa. Dhaabadhu. 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 Inni xumuraa sababii isaatti deebi'uu waan hin barbaanne maaliif dhaabanna inni jedhu inni tokkoffaan yeroo dhaabannu haala adda baafnu qilleensa adda baafnu yeroo adda baafnu bara adda baafnu namni dhaabanne waanuma arge afaan boona gaaf tokko jedha macaafni qulqulluun waxatu waxame naannoodha iyyatu iyyame safaraa Mefiboosheetiin kan guddistuun Mefiboosheet dugdatti baattee iyya dhageessee fiiddii jedha macaafni qulqulluun utuma fiidduu Mefiboosheetiin lafaan dhooftee caccabsitee miilli cabee Mefiboosheet caccabee guddate. Taminaa jaallate mootii ana nama akka saree du'a inni jedhee faarfate sun Mefiboosheetiin eenyutu guccabse guddistuu harkatti meeladheedha addisuu waa'ima gaafa faarfate maaliif cabsite guddiftuun waan isaan beektu fiiguu malee wacame iyyame hin fiidde callubattee utuu fiiddu maal lafaan dhoofte mucaa baattu mucichi cabee cabatti guddate yeroo dhaabannu haala adda baafna yeroo fiidnu galuu waan gallu qabna waan harcaafnu qabna waan nu harkatti badutu jira biyya gugate duukaa gaafa gugate biyyuma fiigu duukaa gaafa fiigu gaafa dhaabannu garuu haalota adda baafna mee dhaabadhu mee ilaali itti yaadi si'a tokko si'a lama si'a sadi si'a afur itti yaadi waan biyyi fiiguuf itti yaadi waan namni wacuuf itti yaadi waan namni haasa'uuf itti yaadi yeroo itti yaaddu yeroo dhaabattu adda baafatta. Ameen. Inni lammaffaa yeroo dhaabannu ga'aa taana. Sufficient ga'aa. Yeroo dhaabannu ga'aa ta'a. Tajaajilli keenya ga'aa ta'a. Dhaabanne jireenya keenya keessaa hamma tajaajilluun madaalamne hamma dhaabachuu dandeenyu wanti akka silan sinitti akka markaba sanatti bubbeen dhufee bu'ee wanti dhufee nutti bu'u hundumtu hamma keenya nutti argisiisa. Lolli dhufee nutti bu'ee hamma nuyi geenyu nutti argisiisa. Galaanni dhufee hamni dhufee sobni dhufee jibbi dhufee ololli dhufee rakkinni dhufee dhukkubni dhufee everything dhufee gaafa nutti bu'u raasee nutti argisiisa. Dur warri keenya baadiyyaa keeyaa okkotee beektu sattiin lagana kan beektu guutanii galuu haatoliin keenya hin guutu taanaan hirruudha taanaan maal lama godha isirraas olii gad isirraas maal waan ta'eef hirruu waan ta'eef yeroo guutuu garuu qaddattanii deemtu guutuudha waan ta'eef isinirraas Waaqayyo hafuura isaa isinitti haa guutu. Waaqayyo mul'ata isaa isinitti haa guutu. Waaqayyo humna amantii isinitti haa guutu. Yeroo dhufee nutti bu'u maal nu godhaa ga'aa nu godha ga'a silkii keessan gaafa dawwaltan waan isinitti dawwaltan saantimni keessan ga'aa miti yoo ta'e yeroo isin dawwaltan yookiin meesheejii ergitan maal jetti teeleen sorry your account balance is insufficient. Maal jechuudha dhiifamaa hafteen herrega keessanii maal miti ga'aa miti. Haleluuyaa yoo isin jettan hoyi ga'aa miti. Yesuus gooftaan ga'aa miti yeroo dhaabannoo maal ta'an ga'aa ta'an lallabnee ga'aa ta'an faarfannee ga'aa ta'an hojjennee ga'aa ta'an barsiifnee ga'aa ta'an daldallee ga'aa ta'an bulchinee ga'aa ta'an Waaqayyo ga'aa sinaa taasisu. Ga'aa faarfatee ga'aa lallabee ga'aa
jedha Waaqayyo. Qorumsi sitti dhufe, rakkinni sitti dhufe, sitti bu'ee siraase gaafachiise guutuu dadhabu Waaqayyo confirmationii sii kenna. Haleluuyaa. Maal jechuudha confirmationii? Talaa ragaa sii kenna. Bakka gaa ta'eera. Rakkinni hin dadhabee, beelli hin dadhabee, duuti hin dadhabee, sobni hin dadhabee, raasee itti bu'ee dadhabee. Haleluuyaa. Eenyu namni dadhabame tokko? Ana dhaame. Yesuus gooftaan. Iyyoob hin dadhabame gurbaa. Madaatti naqee, raamootti naqee, qullaa dhaabee, haati manaa gattee, ijoolleen dhumanii, jireenyi harca'ee, mammaaksitti mammaakamee, hinumatti gaggalagasha namicha akka boqqolloo waaddi. Asiin rakkinat, asiin beelat, asiin maalit itti gaggalagashee dadhabeetu macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 maa'e. Waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu. Akeeka kee karaatti kan hambisu akka hin jirre. Ani nan beeka. Nan beekedha moo nan beeka? Nan beeka jechuun duru kanumaan dura yoo akkati kana gootu ani beeka. Akkati diigdee ijaartu ani beeka. Akkati gabbuuftee ol baaftu ani beeka. Ameen jedha ameen. Itti bu'ee gaafa dadhabu maal jedha sagalee Waaqayyoo? Qabeenyi Iyyoob dachaa 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 dachaa. Haleluuyaa. Maaliif Waaqayyo rakkina keetti confirmationii kenneef, waraqaa ragaa kenneef, dadhabamteetta